inni biraani uummata kana waraana bilisummaa Oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye. Kanaaf qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuu fi waraanni bilisummaa Oromoo badii akkasii godheeredhanii dahoo sanaan uummata naannoo Oromiyaa keessa jiranii hidhachiifannaa jedhan dhugaa karaa hedduurra uummata kana hidhachiifatanii jiran. Achi booddee immoo sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana Oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duula banuutu deemamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii dammaqiinsaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasii gara lola sabaaf sablammeetti nu geessuuf deemuuttidha jira namoo. Raayyaa ittisa biyyaa mootummaa gabroonfataa jibbinees isatu maal godhe qawweedhaan nu ajjeese moo nu ajjeese? Dhaloota haqa falmattu ajjeese. Ni saame, ni gube, ni buqqise, ni godaansise. Baay'ee mana hidhaatti fixe. Mootummaa miti. Mootummaa gabroonfataadha jenni. Kanaafitu milishaa kee raayyaa ittisa biyyaa seef hin jettu. Kaabinee mootummaa warra hin jettu. Poolisii qaama nageenyaa kamiin iyyuu kanaaf balaaleffanne. Hey ashama irra deebiidhaan bakka kara YouTube channel Oro App dhuftanis nin jechaa har'a waan addaarraa dubbachuu deemne jechuudha. Sunis maalidha yoo jettanii akkasuma waan nafxanyaan hojjetaa jirtuu fi waan Oromoon hojjetaa jirtu irratti waan wahii isiniif dubbachuu deema jechuudha. Turtiin aduu godha. Kana jechuun nafxanyaan waliigaltee Wallagga akkasuma Oromoo garagaraa balleessuudhaa fi wanni isaan guruppii ijaaratanii gocha nafxanyummaa akkasuma gocha gara jabeenya ilma namaa irratti raawwatamuu hin dandeenye raawwatuuf deeman hedduu nama ajaa'iba. Akkasuma waa'ee waboo irratti waa'ee adda bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee abaa'oo shanee jedheen yaamu irratti murtiin isaan qabanii fi akkasuma tarkaanfiin isaan fudhataa jiran maal fakkaata isa jedhuudhaa fi waan takka irraa dubbachuu deemaa turtiin duuka godhaas hin jedha. Adda bilisummaa Oromoo jechuun akka duraanii sanii miti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun paawarii jabaa godhatee jira jechuudha. Garuu maqaballeessii yoo nam takka illee du'e adda shanee abaa'oo shanee jedhan mootummaan lubbuun itti dhuftee ufumaa nama ajjeesee adda bilisummaa Oromoo jedha. Kana jechuun maqaballeessii akkamitti akka ittiin aangootana ittiin dheereffanna waan jedhuudha jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo garuu waan akkasiiti miti. Waan jaalmarroon har'a VOA irra dubbate waan akkasuma torbee kana keessaa Aljaziiraa miidiyaa addunyaa guddicha irratti dubbate irraa fudhachuu dandeessan. Fakkeenyaa fi har'as waa'ee masanirraa kaasee dubbatee jira. Marroon jechuudha viidiyoo kara duubaatti isinii fidate. Addi bilisummaa Oromoo akkuma footoo kanarratti argitan fakkeenyaa fi footoo kana yoo ilaaltan addi bilisummaa Oromoo parsantii 50 25 yeroo ammaatti snaayipara dhuunfatee jira jechuudha. San jechuun kan uummanni Oromoo birrii walitti qabee yookiin itti bitee miti jechuudha. Ofii isaatii jabaatee ofii isaatii paawarii godhateenii diina mataa facaasee snaayiparii kanarraa fudhatee hidhatee snaayiparii isaan kam waraanni mootummaatu takka malee jechuudha. Akkas nama xiqqoo wayyaa qabu waraana keessatti malee hin qabanne irraa dhuunfatanii booji'anii isa wajjiin qabatanii isaanin deebisanii mataa isaan facaasuu jiran jechuudha. Mee nam takka wayitee addi bilisummaa Oromoo eltirarraa galu namni snaayiparii adda bilisummaa Oromoo irratti argite dubbadhu hin jiru jechuudha. Waboon yeroo ammaa kana keessatti jajjabinnaa fi akkasuma tarsiimoo adda addaatiin fayyadamanii kan isaan diina mataa nyaatutti jiran jechuudha. Kan garuu maqaballeessin irra deemu kan biraa. Kanaafiyyuu adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa. Caammaa isaan baddaa keessa deemanii birrii walitti baasaa bitaa fi nafxanyaanuu akkamitti akka guruppii ijaarattee isinirra duulaa jirtu kinoo ilaalaa. መደራጀት ሴቱም ወንዱም ነገሮችን ሁሉ ግልጽ ሆነው እየመጡ ስለሆነ ለመሞት መዘጋጀት
ለመኖር ከፈለግን መሞት አለብን። ሌላኛው ኦሮሚያ ክልል ያለ አማራ ወደዚህ እንዲመጣ ውስጣዊ ነገር እንጂ ገሃዳዊ ነገር ማድረግ የለብንም። እዚህ ውስጥ ያሉ ብዙ እንትን የሚሉ ነገር ይኖራሉ። ውስን ሰዎች ሆነን ትላልቅ ከተባሉ ሰዎች ጋራ በውስጥ መስራት ይኖርብናል። ኦሮሚያ ክልል ያሉ ሰዎች አመተን ወደ አማራ ክልል ማስፈርና አማራ ክልል ያሉ ኦሮሞዎችን ድብቅ በሆነ ነገር መግደል፣ መምታት፣ ደፈጣ ነገር መጣል፣ ተሳቀው እነሱም እንዲወጡ ማድረግ አለብን። ዛን በኋላ በአጣዬ በሸዋሮቢት ያለውን በሙሉ ወደዛ እየገፋን አስልጥነን ሌሊት ገብቶ አንድ ጊዜ ጭፍጭፍ አድርጎ የሚመጣ አካል ማዘጋጀት እስከ ሸኖ ድረስ ይሎ ጨፍጭፎ የሚመጣ እዛ ውስጥ ኮንታክት አማራዎችን ውስጥ ለውስጥ ትስስር ማድረግ እዛ ውስጥ ያሉ አማራዎችን ውስጥ ለውስጥ መሳሪያ ማስታጠቅ። በተለይ ሴት እህቶቻችን በዚህ ትልቅ ሚና አላችሁ። የዚህ የጸጥታ አባላቶችን ፍቅረኛ በመመስለህ በመቅረብ አንዳንድ ነገር በማለት ሴት እህቶቻችን በደንብ ይሄ ነገር ሴትነታችሁ እንድትጠቀሙት እላለሁ። ምክንያቱም ከጸጥታ አካላት ጋር ሆናችሁ ውስጥ ለውስጥ የምትሰሩት ብዙ ነገር አለ። ሴት ጥበበኛ ናት እና ጥበበኞች እንሁን። በጥበብ እየሄድን ውስጥ ለውስጥ አደራጅተን የሚመታ ማዘጋጀት አለብን። በቃ ይሄ መደበኛ ያ ነው የሚያዋጣን። ልክ በዚህ በምስራቅ akkuma viidiyoo kana ilaaltanii deebitan nafxanyaan walii galtee guruppii ijaarattee wayitee waan akkanaa kana gootu si maaltu si dhagahama akka oromummaa tokkotti akka nama oromoo tokkotti mee maaltu si dhagahama ati eessa jirta tokko jiraa beeydaa adda bilisummaa oromoo sababa isaatiin uummata nagahaa fixan wanni akkana jedhamu hin jiru kun wallaalumsa kee gowwummaa kee waan jedhamudha. mootummaan tokko waan wahii yoo arge dirqama nama dhuunfaa san ajjeesee nama jiraataa ajjeesee maqaa isa balleessuudhaa fi waan adda addaa godhuu danda'a jechuudha. Addi bilisummaa oromootiin namni siviilimmaa kamillee kan du'u hin jiru. Addi bilisummaa oromoo nagaha barbaada, bilisummaa barbaada malee yookiin rakkoo mootummaa kun akka irra taa'ee uummata ajjeesuun barbaadu. Uummata kana bilisoomsee ofiis bilisoomee baddaa keessaa bilisummaadhaan uummata wajjin jiraachuu fedha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana ilaalaa turtii gaariin duuka godhaas ni jedha. Galatoomaa adda bilisummaa oromoo bira dhaabbadhaa, wal hidhachiisaa, uummanni oromoo hin gowwoominaa. Isin qawween isin hin nyaattu, qawween isinuma ajjeesaa jirti malee isin qawwee ajjeesutti hin jirtanii. Qawwee hidhadhaa, hin sodaatinaa. Seerri oromoon hidhattee amaarri oromoon hin hidhatin amaarri haa hidhatu jedhu hin jiru addunyaa keessa jechuudha. Seerrummaan adda oromoon hin hidhatinii amaarri haa hidhatu jedhe hin jiru. Maaliif qawwee sodaattan? Qawween kama isin ajjeesaa jirtu hidhadhaa ittiin ajjeesaa. Galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti waraana bilisummaa oromootti ajajaa godina oromiyaa lixaa akka ta'anii fi jaalmarroo jedhamuun beekaman kumsaa dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafannee jirra. Waa'ee ajjeechaa dheengadda baaboo gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu. Galatoomi namoo yoo ati ofuma kee akka gaazexeessaa tokkotti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa oromoo oofishaaliin maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. Ka mootummaa ati jettu kun himate abaa'oo shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaa jettu kanarraan gaafattee argattee abaa'oo shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa. Situu kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbadhu waraanni bilisummaa oromoo kan inni qabsoo saba oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota 50 yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumantariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkas hin qabaatu.
Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaara isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa foo'ee qobaatti ajjeesisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti duuti kuni ammoo akkaataan itti ta'uutti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedheen ni yaada sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hatee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu nama aangoo barcuma siyaasaa hagana garau qabu uummata miiliyoona 100 olii bulchu jetturraatii hin barbaachisne jechoota dhagahamanii ka akka Shimallis Faatii ka akka Dammaqaafaa ka akka Fiqaaduufaarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuu kun hundumti walitti dabalame walitti dha'amee ajjechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemamanii hundaa fi gaafatamummaa warra qaban amma sirra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkotti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjechaan akkasii nun ilaallatu namoo. Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin duun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira? Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru marsaa 5 Finfinneellee dabalatee jira. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu huloogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hate kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaasaa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa ammoo miti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittii daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjechaa akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru ummanni nagaan ummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne ummanni miskiina ta'e qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkuma jette sirri. Qaamni meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira. Biyyittiin birmadummaa isheetu sarmameera. Uummanni biyyittii gandaa fi lagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree fantuutaatti wal dugsuutti jira. Namni waliin nam'ee wal ajjeesuutti jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhe biyyittiin firaajayil isteet taateetti gara diigumsaatti deemuutti jira. Nuti yoo waa diiguudha barbaachisa ta'e qabsoon Oromoo waggoota 40 haga 50 har'a geesse kana gahuu hin barbaachisu. Bu'aa siyaasaa kokkolaa ta'e barbaacha deemna yoo ta'e ajjeesuun baay'ee diiguun baay'ee salphaa. Ijaaruu nama walitti fiduu waliin jiraachisuutu ulfaataa sanatu yeroo dheeraa qabsoo keenya irraa fudhate. Har'a haala waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hamtuu hedduu keessa darbee saba isaa keessatti mul'atee waliin qabsoo gaggeessaa kaayyoo kaleessa manaa bahee fi galmaan gahuu fi gara qarqaraatti adeemaa jiru irratti soba yeroo dheeraa waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhamu sobicha iddoo kaabame sanaa baasee haqa sana ol kaasee ibsee mul'isee jira waan ta'eef soba kanarratti immoo haguuggii biraa dabaluuf waraanni kun akka waraana dhiiga namaa dhangalaasuutti dhiyeessuuf. Inni biraani uummata kana waraana bilisummaa Oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye kanaaf qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuu fi
waraanni bilisummaa Oromoo badii akkasii godheeredhanii dahoo sanaan uummata naannoo Oromiyaa keessa jiranii hidhachiifannaa jedhan dhugaa karaa hedduurra uummata kana hidhachiifatanii jiran. Achi booddee immoo sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana Oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duula banuutu deemamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii dammaqiinsaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasiinis gara lola sabaaf sablammeetti nu geessuuf deemuuttidha jira namoo. Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuuni? Ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eeti maal gochuu dandeessu? Kanaan duras dubbadheen jira qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Kanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'insa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaa irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbadhee jira. Yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbannoo tokko hin qabne. Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Ayyee VOA sagantaa afaan Oromoo irraatii nama waasuufi carraa kana naa kennuu fi guddaa galatoomi.